Baay'een sin galateeffadha. Waa'ee ogeessota fayyaa irratti komeen kaka'u tokko tokko jira. Yoo argitaniitu ta'e Oromiyaan illee xalee akkasiin barreessine fakkeenyaaf Amaaraa biiroon eegumsa fayyaa kan Amaaraadhaa si'a tokko nun ogeessota gahaa qabnaa isin hin qacarruu jedhee sooshaal miidiyaa irra deemaa ture. Amma hakiimotaafis waraqaan kennamee hojii barbaadadhaa ittiin jedhamaa jira. Hakiimonni illee eebbifamanii ba'aa jiru. Rakkoon isaa rakkoo baajeta dhabuuti moo hakiimonni kun dhuguma ga'aniiti nagaa jedheetii biiroon deebisuudhaaf mooraalii akkasii qabu. Dhugaadha akkuma duras kaasne biyya keenya keessatti hanqinni ogeessa hundaayyuu hin jiran malee bakki bal'aan hin jira hawaasa bal'aa qabna dhaabbileen fayyaa jiranillee ogeessa baay'ee kanaa oliyyuu bakka kan amma jiran kana dachaalee fudhachuu hin danda'u. Gara fuulduraa dhaabbileen fayyaa babal'achuun isaanii beekamaa jechuudha. Waggaatti biyya kana keessatti uummata miiliyoona 3tu dabalamaa oola waggaa tokkotti jechuudha. Naannoo keenya keessatti uummata miiliyoona 1tu dabalamaa oola. Kanaaf kun hundumtuu yaalii barbaada. Keessumaa immoo yeroo ammaa kana dhibeewwan qancaroo yookaan chronic illness kan jedhaman kan umrii guutuu namni yaalamu kan kaanserii jechuu dandeenya, sukkaara, dhiibbaa dhiigaa isaan kun ogeessa bal'aa barbaadu jechuudha. Yeroo tokko kan yaaltee biraa deebitu miti the whole waggaa guutuu kan duukaa ogeessa barbaadu waan ta'eef ogeessa fayyaa baay'ee barbaadamaadha. Sirna fayyaa keessatti immoo inni guddaan ogeessa. Ogeessi hin jiru taanaan waan barbaadde yoo qabaatte homaa gochuu hin danda'amu. Kanaaf naannoo kanatti ilaalchi jiru sirrachuun barbaachisaa hin ta'a. Ogeessi fayyaa gahaa miti. Artifishaalii akkasumatti saachurratti ta'ee jira. Guuteera waan jedhamu kun ragaa sirriirratti kan hundaa'ee bahu miti. Kanaaf keessumaa hakiimoonni irra caalaa immoo ispeeshaalistoonni baay'ee nu barbaachisu kana caalaa. Rakkoon gama mootummaatiin jiru ogeessa leenjisuu irratti baay'een deemaati kan jiru. Yuunivarsiitiiwwan hedduu keessatti leenjiin kennamaa jira. Leenjiin kun qulqullina akkamiin kennamaa jira? Sana qofaatti ilaaluun barbaachisaa ta'a. Innis hanqina mataasaa hin qabaata. Geessisuuf jedhamee hanqinuma jiru hiikuuf jedhamee qulqullinni baruuf barsiisuu kwaalitiin bakka itti xiqqaachaa jiru hin jira. Isa sana sirreessuun barbaachisaadha. Garuu hanqinuma isaa wajjin immoo ogeessi baay'ee nu barbaachisa. Inni guddaan mootummaan baajeta gahaa qabachuu hin dandeenye. Namoota dhufaa jiran kana baajanni gahaan hin qabamne bakkeewwan tokko tokkotti naannoo tokko tokkotti caasaan illee jiru bakka itti guutetu jira jechuudha. Kanaaf caasaa dabalataa banuun barbaachisaadha. Akka naannoo keenyatti caasaa hakiimota gar malee bal'isnee jirra. Hakiima illee deebisnee hin qabnu. Garuu immoo hanqina baajataa ammas hin jira. Yeroo taanutti mootummaan baajetas dabalataan kaa'u bakka bal'isu haala mijeessuun baay'ee barbaachisaadha. Kana caasaanis fayyaas sireesilii hojii qabatee hojjechuu qabu akka ta'e nutti dhaga'ama. Fadha.